Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube Isaaq Ibraahim har'allee barumsa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Hanga xumura barumsa kootti na wajjin ta'aa affeeraa kooti. Barumsi har'a isiniif qabadhee dhufes barumsa murteessaa namoonni hedduun argachuu barbaadan jechuudha. Isaaf isiniif qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Barumsi sunis namoonni yeroo baay'ee storage yookiin bilbilli keenya appilikeeshinii akkasuma waan tokko waan adda addaatiin nu jalaa vaayirasii maaliin nu jalaa guutame kan jettan jechuudha. Maloota 3-4 tokko kan bilbilli keessan akka hin guutamnee fi akka biizii hin taane gochuu isin dandeessu isinitti agarsiisa. Hanga xumura barumsaatti na hordofaa isiniin jedha. Viidicha hanga dhumaa daawwadhaa. Like, subscribe fi share gochuu hin irraanfatinaa. Mallattoo ringii mallattoo bilbilaa tana santuquudhaan all notification kan jedhu irra kaawwadhaa isiniin jedha. Amma kallattumaan isin gara barumsaatti isin dabarsaa jechuudha. Hayyee haala akka bilbilli keenya storage isaa guutee nu rakkifne gochuudhaaf tirikiin yookiin karaan tokkoffaan maal yoo jettan iskiriinidhuma keessan bilbiluma iskiriinii keessan bakka barbaadan jechuu asis haa ta'uu asis iddoo barbaadan bilbila keessan kana guutuurraa iddoo tokko quba keessan yeroo tokko gadi qabdu jechuu bifa kanaan isiniif gadi fidaa jechuu yoo qabdan achi booda maal gootanii ifama achi booda as dhuftan jechuudha. Kunoo mallattoo wedge kajettuun jirti. Kunoo isiisan yeroo tokko ni tuqxanii bifa kanaan isinii fidaa jechuudha. Achi booda bilbila haala kanaan yoo isinii fide gara bitaa yookiin gara mirgaatti deemuudhaan mallattoo optimize jettu kan isinii fida jechuudha. Kunoo mallattoo optimize jettu kan isinii fida. Isiisan yeroo tokko ni tuqxanii achi booda kunoo optimize ka jedhuu fi device care ka jedhu kana waan lama isinii fida. Achi booda isa san yeroo tokko gadi qabdan jechuudha. Bifa kanaan isinii fida jechuu. Achi booda maal gootanii kunoo storage bilbila keessanii isinitti hima jechuu. Kunoo asitti fakkeenya bilbila kiyya meegaabaaytii GB 32 akkasuma raamii 3 kana keessa raamii 1.8 fayyadamte asitti immoo GB 28 fayyadamte. Kanaafuu wanta nan fayyadne as keessaa ofii isaatii bilbilli optimize godhee na balleessa jechuudha. Kanaaf yeroo tokko kunoo iddoo optimize jedhu kana tuqaa jechuudha. Iddoo optimize jedhu kana yoo tuqe waan nan fayyadne waan hin barbaachisne waan akka vaayirasii fi wantoota hin barbaachisne delete naaf godhee storage kan koo naaf guddisaa jechuudha. Karaa tokkoffaan karaa kana. Karaa lammaffaatti yoo dabarru karaa lammaffaa karaa faayil manaajarii keessan keessa seentanitti argattanii faayil manaajarii keessan ni bantan jechuudha. Jalqaba irratti isa kana faayil manaajarii keessan yaa'u bilbila adda addaa irratti iddoo adda addaatti kan argamudha. Achi booda analyze storage kan jedhu kana bira dhuftanii bifa kanaan isinii fida jechuudha. Achi booda duplicate faayil kan jedhu jira. Faayilii dachaa tokko bifa tokko ta'anii lama ka ta'an dileetii keessaa godhii jedha. Asitti isinii fida. Ani amma dileet waan godhee fi isinii fida. Kan lama ta'e tokko dileetii keessaa gootan. Lamaffaa irratti iddoo kanatti larji faayil jedha. Faayiliiwwan gurguddaa ta'e fakkeenyaaf faayiliiwwan as jiru larjiidha. Meegaabaaytii 3.6 jalaa qabeera kunoo iddoo kanatti. Isa san iddoo kana tuqee kan barbaade keessaa kana select godhee keessaa dileet godhaa jechuudha. Bifa kanaan hir'isuu hin danda'a. Akkasuma immoo karaa gadii kanatti unused file faayiliiwwan itti hin fayyadamne kan hin barbaanne dileet gochuu jedha. Ani amma dileet waan godheef isa san tuqxanii dileet gochuu akka storage keessan hin guunne gochuu dandeessu jechuudha. Karaa sadaffaatti isin dabarsa. Karaa sadaffaan karaa murteessaa jechuu. Karaa kunniin karaa salphaadha. Karaa sadaffaan karaa baay'ee murteessaa ta'e isa isinitti agarsiisa. Inni sun karaa siitingiitiin kan guutamudha jechuudha. Tole inni sadaffaan baay'ee karaa barbaachisaadha. Inni sun siitingiin seentanii yeroo tokko achi booda karaa gadii kana dhuftanii about phone ka jedhu kunoo jira. About phone kana yeroo tokko ni tuqxanii achi booda software information ka jedhu jira isa ni tuqxanii achi booda build number ka jedhu kana
si'a 7 tuqxanii build number ka jedhu kana si'a 7 tuqxan jechuudha. Achi booda duubatti deebitanii siitingii keessan seentan jechuudha. Ammallee siitingii keessa seentanii achi amma dhumarra dhuftani. Kunoo dhuma kanarratti developer option ka jedhu feera duran turre jechuudha. Isa yeroo tokko ni tuqxanii achi booda akkana gara gadii kana dhuftanii gara naannoo dhumaa kana jira. Force allowed apps on external ka jedhu kunoo isarratti oonii gootanii jechuudha. Kunoo isa kana oonii gootan. Isa sana oonii yoo gootan appilikeeshiniiwwan isin daawunlood gootan hundi gara SD card yookiin gara memory card itti seevisiniif ta'a jechuudha. Kanaaf bilbilli keessan normally free ta'a jechuudha. Bifa kanaan fayyadamuu dandeessu. Namoonni YouTube haaraa taatan subscribe like share gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Barnoota isin darbe chaanalii kan koo irra argattanii isiniin jedha. Barumsa irraa xumureera. Barumsa itti aanu walitti deebina. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.